kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadhaa kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadhaa. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadhaa. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajaman maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa. Dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaleessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufa jedhanii beellama naa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Bye bye. Wallahi cinaacha Tigreen na dhoyteetu na dhukkuba. Ammaan tana idarrafni na dhukkuba akka malee. Hoggaan ammas kee waanin qaamni kiyya utaaluuf na dhukkuba. Hoggus natti ka'a. Waanin if wallaaluuf hoggaan maqaa Rabbii kaases fi wallaala ni machaawa. Hoggaan Rasuul kaases ni machaawa. Waa'ee keessan kanaas hoggaan qaamni kiyyaas na lola. Bu'aan biratti hin jijjiirama. Akkan ta'usan taa'eetiin akka ajaa'ibeef ilaala. Ani bari hin beeytanii. Na